Abbaan keessan isinirraa du'e? Eh, Abbaan isinirraa du'e ummaan odoo isin gargaaraa jirtu haatee isin biraa kutte. eeyyee. Ummaan tiyya qoraana sunitti gurgurtuutu nu jala dadhabdee baddee jiin. Ummati yoo qoraan gurgurtuun dheeraa dadhabdee. Haatee kutte jechuudha. Ijoolleen dhuftee qoonqoodhaaf kanaan si xiyyitee kophaa si dararti. Eeyyee. Nama isin gargaaru hin qabdan. Hin qabne. Hoggaa isinitti iyyite akkam gootare? Wallumarraa waa fuudhee akaaf. Akaawwii akooyitaa jechuudha. Xiqqaan kun duuba huccuu tanaan namaa isini kaa'e. Eeyyee haleela namni nuqa. Huccuun isinirra dhumtee hin boo'in abbo takka si gargaarra. Rakkoon hin jiru ganallee deemneet isin gargaarra waan takka hin sodaatin. Amma xixiqqoon isin lamaan kana. Isin sadeen himman tana xixiqqoon. Isin gargaarra miilli kunoo maalirratti akkana sii ta'e? Min kuf. Kuftee akkana sii ta'e jechuudha. Eeyyee kufanii waanatti waan. Si gargaarra takka waan takka hin sodaatini. Xiqqaan kunis sossobdeetuma ogaa akaawumaa fi kana akaawaa fi kophaa ona keessa gisee galtan duuba hin sodaanne. Nama sodaan. Haya. Sumaa sossobee garte raffisa gaalkanis. Akkasii takka isin gargaarra waan takka hin sodaatini. Kunoo ruuza kanaafi laa ruuza kanaafi zeeyitii tan laalanii namni isinii godhanii waan takka hin sodaatina maallaqaas gannaa isinii kennineet isin gargaarra. Dhageesse takka hin yaaddayin kunoo bakkummaa teetii abbaa fedhee si gargaara gana. Tanaas si wallaannaa gad dandeenyutti. Dhageesse takka ni jirra. Yataamaa gargaaruuf jennee xiif qabnee akkasitti deemu jirraati. Waan takka hin sodaatina inshaallah ni jirra. Tana booda nutis rabbiin nu gargaara. Inshaallah ayyee dhageesse waan takka inni mucaa yoo mugee raffisi. Mucaa kanaas amma huccuu namaatti itti kaa. Inni ni qulla dhufe jechuudha. Ayyee jawaadhaa takka rabbi isin haa gargaaru. Jiraadhaa. Keessa galchee.